Nagaanii fi araarri Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Warra dhiiga Yesuus Kiristoos isa qulqulluudhaan bitamtan, warra Kiristoos gatii keessan fannoo irratti kaffale qulqulloon akkam jirtu nagaa keessanii. Ani nagaa kootii galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hangafa nagaa inni ta'e Gooftaa Yesuus kan eebbifame haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii. Waaqayyoon nu gargaare egaa ergaa Yohaannis roobii waliin ilaalaa jirra. Keessattuu torbee darbee Waaqayyoon nu gargaaree boqonnaa 3 eegalleerraa kutaa 13 gaafa 19 duwwaa 6,2017 yaadattoo ta'ee boqonnaa 3 keessa seennee waa'ee ijoollee Waaqayyoo yookaan ijoolleen Waaqayyoo waan isaan ittiin addaan baafaman. Ijoolleen Waaqayyoo maaliin addaan baafamu jennee torbee darbe wantoota ijoo ta'an keessattuu wantoota bu'uuraa 3 kaasnee turre jechaadha. Har'as immoo ittuma fufnee kutaa 14ffaa ijoollee Waaqayyoo hanga taanetti nuti dhaaltuu mootummaa Waaqayyooti. Kan dhaallus immoo Kiristoos wajjiniini. Kanaafuu Waaqayyoon waa'ee mucummaa keenyaa hanguma turu yookaan hanguma bulchaannu hanguma bubbullu sirriitti hubataa akka deemnu barbaada. Kanaaf immoo kan nu gargaaru Hafuurri Qulqulluun nu keessa jira jechaadha. Egaa har'a immoo mucummaa keenya kanaan wantoota nuu ta'an ilaalla jechaadha. Mucummaa keenya kanaan maaltu nuu ta'e? Akkasumas immoo karaa abbaa kan ifatamnu ijoollee isaa waan taaneefi isa gammachiifne akka jiraannuufidha. Mootummaa isaa dhumarratti akka dhaalluufidha. Yaadota jedhan har'a immoo waliin ilaalla jechaadha. Isa dura kutaa tokko dubbisee tanan isa torbee darbees xiqqoo si yaadachiisee sagalee Waaqayyoo kutaa 14ffaasaa har'a eegalla jechaadha. Maatewos boqonnaa 6 wangeela Maatewos gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan Maatewos barreessee boqonnaa 6 lakkoofsa 25 akkas jedha. Kanaafis ani isinittan hima waa'ee jireenya keessaniif waan nyaattaniif waan dhugdaniif yookiis dhagna keessaniif waan uffattaniif hin yaadda'inaa. Jireenyi nyaatarra dhagnis uffatarra guddaa hin caala mitiiree jedha. Galannii fi hooqubaan jajamuun baraa hamma baraatti maqaa kee isa ulfaataa isa kabajamaa isa bara baraan mo'ee fi kabajamee jiraatuuf Waaqayyo Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu gooftaa keenyaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos siif haa ta'u. Ol jedhi Waaqayyo, jajami, maqaan kee haa jajamu, maqaan kee haa waaqeffamu, maqaan kee ololaa jedhu. Nu fayyifte, nu oolchite. Sanyiin keenya, qabeenyi keenya, dandeettiin keenya wanti samiirra, dachee gara gadiirra jiru hidhaan nu baasne jalaa humna keetiin nu baaste, dandeettii keetiin nu baaste. Ijoollee kee nu goote. Galanni siif haa ta'u, ulfinni siif haa ta'u, jajamuun siif haa ta'u. Cubbuuf irra daddarbaa keenya hundumaa nuu dhiisi. Yeroo keenya afaarratti mo'i. Ayyaanniif araarri kee nu jidduutti haa mul'atu. Maqaa tokkicha ilma kee Yesuus Kiristoositiin. Ameen. Egaa torbee darbe kutaa 13 yaadattoo ta'ee ijoollee Waaqayyoo jennee ijoollee Waaqayyoo yaadni jedhu kun eessatti argattu? Dhuunfaa keessan irratti si dubbisuu dandeessu. Ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 2 lakkoofsa 22 kaasee hanga boqonnaa 3 lakkoofsa 24 yoo dubbistan waa'ee ijoollee Waaqayyoo dubbata jechaadha. Keessattuu kaaraakterii isaan ittiin adda baafaman dubbata. Kutaa sana biyaansi kutaa nama isiniif ibse kana torban tokko keessatti guyyaa 3 keessatti illee qoqqooddanii dubbisuu dandeessu. Tarii hojii biizii ta'uu dandeessu akka keenya. Tarii nuti daqiiqaa 30 keessatti dubbisna warri biyya keessa jirru waan ta'eef. Warra ala jirtan immoo daqiiqaa 5 daqiiqaa 4 argachuu dandeessu waan ta'eef. Sanaa olis immoo Waaqayyoon haalota isinii mijeessee warra argattan dubbisuu dandeessu jechaadha. Egaa ijoolleen Waaqayyoo waan isaan ittiin adda baafaman
Keessattuu ergaa Yohaannis duraa boqonnaan 2:29 maal jedhee dubbataa? Inni qajeelaa ta'uusaa erga beektanii jedha. Inni kan jedhu gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidha jechaadha. Kan erga beektanii namni waan qajeelaa hojjetu hundinuu immoo mucaa Waaqayyoo ta'uusaa hubachuu ni dandeessu jedha. Argitanii qajeelummaan amanaa irraa barbaachisaa jechaadha. Qajeelummaa. Maaliif inni qajeeladha? Isa qajeelaa ta'e sana wajjiniinan mootummaa bara baraa dhaala hoo jennee hojii wanti jedhu jira. Asirratti akka jala sararamu immoo kan hin barbaadu barsiifni sobaa akka hin galle sammuu keenya keessa akka hin dhaalle fayyuudhaaf hojiin nuti hojjenne hin jiru. Galaatiyaa keessa barsiifni ture immoo akka sammuu keessan seenne Galaatiyaa keessa kan ture Phaawulos namni tokko fayyuudhaaf Kiristoositti amanuunsaa fannoo irratti gatiin Kiristoos hojjete yookaan hojiin Kiristoos hojjete qofti gaadha jedheeti kan lallabe. Barsiisonni sobaa sun garuu dhufanitti dabalamanii lakki dhagna qabaan barbaachisaa jechaa turani. Fayyuudhaaf hojiin ati hojjette hin jiru. Hojiin ani hojjedhe hin jiru. Fayyinaaf hojii keenya guutummaan guututti kan hojjete Yesuus Kiristoos qofa. Addiishinaal hin barbaachisu. Garuu erga fayyinee booda Kiristoositti amannee bilisaan jireenya erga argannee booda waan qajeelaa parfoorma akka goonu Waaqayyo barbaada. Eessatti? Karaa irratti, mana namaa hojjennutti, iddoo barannutti, iddoo biiroo mootummaa ta'e miti mootummaa, gavarmantaal nan gavarmantaal hojjennu keessatti, waldaa keessatti, bakka kamittuu waan qajeelaa. Namni waan qajeelaa hojjetu hundinuu immoo mucaa Waaqayyoo ta'uusaa hubachuu ni dandeessudha. Egaa kana laallee mucaa Waaqayyoo ta'uun keenya jennee immoo keessattuu wantoota ijoo ta'an sadii ilaalleeti kan dhaabne. Tokkoffaa ijoollee Waaqayyoo ta'uun keenya mirga guddaa fayyuu keenyatti jennee kaasne. Wangeelii Yohaannis boqonnaa 1:12. Hamma isa simataniif immoo ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif aboo isaaniif kenne. Isaaniif warra maqaa isaatti amananiidha jedha. Isaanis dhiifama warra maqaa isaatti amananiidha jedha. Kanaaf ijoollee Waaqayyoo ta'uun keenya mirga guddaa fayyuu keenyati. Galaatiyaa boqonnaa 4:7 gaafa dubbiftan egaati si'achi karaa Waaqayyoo garbicha miti ilma malee erga ilma taatees qabeenya abbaa keetii darbitee argachuuf jirtaa jedha. Obboloota koo qabeenya bara baraa kana qabeenya nuuf qophaa'e kana bira ga'uudhaaf qabeenya hin kufne, qabeenya hin dulloomne, qabeenya daana'oon hin nyaanne iddoo kana ga'uudhaaf akka ijoollee ifaatti deddeebi'u nurraa eegama. Fayyina keenya bilisaan erga arganne booda akka ijoollee ifaatti baay'ee Kiristoos Yesuus fayyina keenya bilisaan kan nuuf kenneef hojiidhaan waan hin danda'amneef wanta biraatiin waan hin danda'amneef humna keenya ol waan ta'eef. Kanaafuu ijoollee Waaqayyoo ta'uun keenya inni tokkoffaan mirga guddaa fayyuu keenyatidha. Mirga guddaa. Mirgi kanaa ol ta'e hin jiru. Dukkana limixii ibidda bara baraa garba dukkanaa keessaa gara jireenya bara baraatti dhufuu wanti kanaan gitu hin jiru obboloota koo eessumattuu. Inni lammaffaa ijoollee Waaqayyoo ta'uun keenya ilmaan isaa mirga ta'uu keenyati. Ilmaan isaa ta'an ilmaan Waaqayyoo. Ilmaan Waaqayyoo. Kanaaf ijoollee Waaqayyoo gaafa jennu keessattuu Waaqayyo abbaa keenya samii nutis ijoollee isaa ta'uun keenya dhugaa kakuu haaraa keessatti mul'atu keessaa isa ijoodha jechaadha. Isa ijoo jechaan bakka dursa kan hin qabnedha kun. Waaqayyo abbaa keenya samii
nutis ijoollee isaa ta'uun keenya dhugaa kakuu haaraa, dhugaa macaafa kakuu haaraa keessatti mul'atu keessaa isa dureedha. Al duree isa hunduma caalu. Kanaaf lammaffaa irratti wanti nuti ejjennee torbee darbe kan kaafne ijoollee waaqayyoo ta'uun keenya ilmaan isaa mirga ta'uu keenyati. Ilmaan waaqayyoo nuti ilmaan dukkanaa miti. Kanaaf hojii dukkanaa kan hin hojjenne. Hojii dukkanaa hojjetaa garuu ani ilma ifaatee hojjenne obboloota koo of sossobaa jirra. Of hin sossobinaa. Kiristiyaanni bara kana baay'eensaa of sossoba dhugaan isiniin jedha. Ilmoon ifaa hojii dukkanaan hojjetu. Iddoo dukkanni jiru ifti hin jiru mee neechar. Mee ilaalaa. Aduun obboroo barii gaafa baate mee dukkana barbaadaan argitu hin argitan bara. Iddoo dukkanni jiru ifti hin jiru. Iddoo ifti jiru dukkanni hin jiru. Inni sadaffaan ijoollee waaqayyoo ta'uun keenya maalidha jettan bu'uura amantii fi waaqayyotti amanuu keenyati. Tokkoffaa bu'uura amantii keenyati. Lammaffaa waaqayyotti amanuu keenya. Kunis immoo maalidha? Abdii ulfina gara fuulduraatiif bu'uura jechaadha. Abdii ulfina gara fuulduraatiif mootummaa dhaalu, jireenya dhaalu. Biyya lafaa ishii darabaa taate kana gadi dhiisnee gaaf tokko isumaanuu yoom akka ta'e hin beennu gaaf tokko hin baana hin deemna. Dunkaana biyya lafaa isa kana gadi dhiisee gaaf tokko nan ba'a jedhe Phaawulos. Hin baana obboloota koo guyyaa tokko. Akkasitti jiraadhaa. Kanaaf bu'uura jechaadha. Kanaaf Maatewos boqonnaan 6:25 kutaan amma isinii dubbise seensa koo irratti kanaafis ani isinittan himaa jedhe. Kan kana dubbataa jiru gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Ani isinittan himaa jedhe. Waa'ee jireenya keessaniif waan nyaattanii fi waan dhugdaniif yookiis dhagna keessaniif waan uffattaniif hin yaadda'inaa. Jireenyi nyaatarra, dhagnis uffatarra guddaa hin caala mitiiree jedhe gooftaa Yesuus. Bara kana lallabni lallabamu obboloota koo beezik nidiidha. Waa'ee nyaachuuti, waa'ee dhuguuti, waa'ee akkas taatati, VAT oofta, mana jaarta, fooqii akkas taata. Ani namoonni wanta biyya lafaatiin yeroo chaalenjiin jireenya isaanii qaqqabe isaaniif hin kadhatamin hin lallabamin jechuu koo miti. Gin obboloota koo macaafni kan itti akkaataan macaafni qulqulluun itti xiyyeeffatuu fi akkaataan ittiin bara kana xiyyeeffatame kan biraati. Wangeelota keessa jireenya Kiristoos Yesuus ilaalaa. Hojiis akka Kiristoos Yesuus biyya lafaa yeroo turutti dinqii kan hojjete hin jiru. Gara fuulduraattis hin ka'u. Hordoftoota hedduu ture. Waggaa 2000 dura obboloota koo. Dhiirri fi dubarrii fi ijoolleen dubartiin fi ijoolleen itoo lakkaa'amee bakka tokkotti namoota 5,000 naannoo 20,000 30,000tti namoota dhiyaatan waggoota 2000 dura. Paawurii hangam ganni qabu ilaaluu dandeessu. Hangam harki waaqayyo akka isa faana ture. Mee waggoota 2000 dura uummanni addunyaa meeqa? Uummata addunyaa sana jidduudhaan Yesuus Kiristoos namoota amma kanaa walitti qaba ture. Garuu biyya lafaa yeroo ture Yesuus gaaf tokko waa'ee uffata isaatii hin lallabne. Waa'ee caammaa uffatuu hin lallabne. Yerusaalem keessatti, Samaariyaa keessatti gaafa darbu, karaa Naayin gaafa darbu fooqii tokko, hintsaa tokko ni ijaarre. Ergamootanis kana ijaarradhaa, cimsadhaati akkas godha hin jenne obboloota ko. Maaliif kuni waan ijoo waan hin turreef? Kuni warra namanni biras waan jiruuf. Nu qofaaf aduun baasu Waaqayyo. Nu qofaaf bokkaan roobsu Waaqayyo. Nu qofaaf midhaan biqilchee midhaan sun goggogee nu qofa naammachiisu Waaqayyo. Warra gooftaa hin qabneef isaaniifis Waaqa waan ta'eef isaaniifis garaa laafa Waaqayyo. Ijji uumama hundumaa si abdii godhataa jedha macaafni qulqulluun faarsa irratti. Kanaaf mucummaatu caala. Mucummaa ijoollee Waaqayyoo ta'uun keenya bu'uura amantii fi Waaqayyotti amanuu keenyati. Kun immoo abdii ulfinaa gara fuulduraa mul'atuuf bu'uura. Kanaaf kuni gatii nu keessatti dhabuu hin qabu. Kanaaf ijoollee Waaqayyoo hanga taanetti nuti dhaaltuu mootummaa Waaqayyooti. Kan dhaallus immoo
Kiristoos wajjin jechaadha. Isa kanarratti amanaan xiyyeeffachuu kan qabu. Isa kanarratti lallabaanis, dubbiidhaanis, faarsadhaanis, diraamadhaanis kallattii garaagaraatiin aarsaa Waaqayyoof dhiyeessu keessatti fookas gochuu kan qabu isa kana. Kiristoos wajjin dhaalla. Kiristoos wajjin dhaalla. Inni kan biraa arfaffaan egaa har'a kan ilaallu kutaa 14ffaa har'a kan ilaallu ijoollee Waaqayyoo ta'uun keenya inni arfaffaan maal nu gonfachiise jettanii Waaqayyoon waa'ee mucummaa keenya hanguma turru, hanguma bilchaannu, hanguma mana Waaqayyoo keessa deddeebinu, hanguma turru sirriitti hubataa akka deemnu barbaada. Sirriitti akka hubannu, iddootti akka itti kenninu. Mucummaan lallabaa oole obboloota koo. Mucummaan raajuudhaa oole. Mucummaan kennaa nu keessa jiru mana Waaqayyoo keessa dubbachuudhaa oole. Mucummaan hunda caala. Mucummaa keenya immoo yoo dhaggeeffanne, hafuura isa dhugaa sanoo dhaggeeffanne, gatii mucummaa keenyaa nu hubachiisuu kan danda'u immoo hafuurri qulqulluun nu keessa jira. Waa'ee hafuura qulqulluu kana yoo Waaqayyo yeroo nu kenne gara fuulduraan baranna. Hafuurri qulqulluun obboloota koo isa ittiin lallabnu qofa miti. Isa ittiin amanne qofa miti. Isa ittiin guyyaa guyyaan cubbuu mo'annu qofa miti. Hafuurri qulqulluun isa nu uumedha obboloota koo. Isa luka koo cabe fayyisu qofa miti. Lukti koo otoo hin cabin durallee luka koo yookaan harka koo yookaan qaama keenya tokko dhukkubarraa isa bilisa baasu qofa miti. Qaama wanta jedhamu kana isa uumedha. Maaliif ilaalchi namoonni bara kana hafuura qulqulluudhaaf qaban yeroo tokko tokko humna wayii godhu የሆነ ኃይል ያደርጉታል የሆነ ፓወር ብቻ inni waaqa personality qaba fedha qaba beekumsa qaba miira qaba ni dallane jedha hafuurri qulqulluun murtoo mataa isaatii qaba. Kanaaf mee uumama boqonnaa 2:7 irratti Waaqayyo nama biyyee lafaarraan tolche hafuura jireenyaatti baase namnis kan deemu kan socho'u ta'ee jedha. Eenyu Waaqayyo. Waaqayyo gaaf jedhumu iddoo sanarratti tiriiniitii argitu. Abbaan jira, ilmi jira, hafuurri qulqulluun jira. Hafuurri qulqulluun isa fayyinaaf karaa nuu bane qofa miti. Hafuurri qulqulluun isa cabaa, isa dhukkubsataa fayyisu qofa miti. Hafuurri qulqulluun kennaa nu keessa jiruun akka lallabu nu isa godhu qofa miti. Hafuurri qulqulluun isa nu tolcheedha, isa nu uumedha. Kanaafuu arfaffaa irratti har'a kan nuti irratti sirriitti fookas goonee akka ilaallu barbaadu ijoollee Waaqayyoo ta'uun keenya arfaffaa irratti Waaqayyoon waa'ee mucummaa keenya hanguma turru, hanguma bilchaannu, hanguma mana Waaqayyoo keessa sirriitti deddeebinu sirriitti hubataa akka deemnu barbaada. Kanaaf immoo kan nu gargaaru hafuurri qulqulluun nu keessa jira jechaadha. Nu faana jira. Roomee boqonnaa 8:15 dhuftanii gaafa laaltan hafuurichi isin fudhattan hafuura ilmummaatti guddifamuuti malee argitanii hafuurri qulqulluun nuti fudhanne hafuura ilmummaatti nu guddisuudha. Si'um tokkicha fudhannee dhaabbannaa miti garasitti guddanna gara ilmummaatti guddifamuuti malee hafuura garbummaa isa sodaa jalatti isin deebisu miti. Hafuura kanaanis abbaa keenya jennee Waaqayyo in waammanna. Egaa arfaffaa kana jalatti wantoota ijoo lama ilaalla. Mucummaa keenya kanaan maal arganne? Maal arganne? ተስፋ መለስ እንደዘመረ ከስብከት ይበልጣል ልጅነት፣ ከመዝሙር ይበልጣል ልጅነት። የመስቀሉ ትልቁ ዋጋ ልጅነትን እንዳትዘነጋ ብሎ ዘምሯል። ሙጩማን ለበ ጫላ ፋርሳ ጫላ ከናኑ ኬሰ ጅሩ ዋጀቹ ጫላ ሙጩማ ኬኛ ከናን tokkoffa mirga abbaa jennee waammachuu hafuura isaan arganneerra. Mirga eenyu jennee abbaa, yaa abbaa jennee waammachuu arganneerra. Galaatiyaa boqonnaa 4:6 ergamaan Phaawulos yeroo dubbatu isin ilmaan isaa ta'uu keessan agarsiisuudhaaf
Waaqayyo hafuura ilma isaa isa abbaa jedhee waammatu garaa keenya keessatti ergee jedha. Nu keessatti ergee jira jechuudha. Abbaa jennee akka waammannuuf. Gaafa cinqii, gaafa rakkoo, gaafa ulfaate, addunyaa dukkanaa, addunyaa cubbuun guutamte kana keessatti abbaa jennee akka waammannu hafuura sana nu keessatti erge jedha. Nu keessa jira jechaadha. Akka bara kana namoonni fagoodhaa mee sagalee natti baasi jedhan miti. Obboloota koo hafuurri qulqulluun isinitti baheera, isin keessa jira, si keessatti ergeera. Ibiddichi si keessa jira, hafuurichi si keessa jira, inni si gaggeessu si keessa jira, inni seenaa jijjiiru si keessa jira, inni afaan bineensatii si oolchu si keessa jira, si keessa qubateera. Isin keessatti ergee jedha. Abbaa jedhee waammatu garaa keenya keessatti erge jedha Phaawulos. Fagoon laaliin si keessa jira, si keessa buufatee jira. Kanaaf mucummaa keenya kanaan immoo mirga abbaa jennee waammachuu hafuura isaan arganneera jechuudha. Lammaffaa mucummaa keenya kanaan immoo maal arganne jettan mirga hafuura qulqulluun gaggeeffamuu arganneerra. Miirri kee sin gaggeessin, haalonni sin gaggeessin, namoonni sin gaggeessin, iddoo tokkotti kuftaa. Waaqayyo si haa gaggeessu. Roomee boqonnaa 8:14 maal jedha? Warri hafuura waaqayyootiin gaggeeffaman hundinuu ilmaan waaqayyooti jedha. Dhaadannoo miti obboloota koo. Ani ilma waaqayyooti jechuun dhaadannoo miti, bookkisuu miti. Bara kana eenyutu nu gaggeessa? Miira keenya nu gaggeessa moo seexana nu gaggeessa moo foon keenya nu gaggeessa moo dhuguma waaqayyo nu gaggeessa? Tarii maaliif akkana jette jechuu dandeessu? Otoo dhuguma hafuurri waaqayyoo amanaa gara miliyoona 30tti dhiyaatu Itoophiyaa keessa jiru gaggeesse. Haalli rakkisaa fi ulfaatan biyya keenya keessatti ta'u eessaa dhufe? Dhugumatoo amanaan hafuura qulqulluun gaggeeffame gaafa kadhadhu jedhetoo kadhate, gaafa dubbise jedhetoo dubbise, gaafa cubbuurraa adda bahe jedhetoo adda bahe, gaafa wangeela hojjedhu jedhetoo wangeela hojjete, itoo dhuguma hafuura qulqulluun gaggeeffame. Hafuura qulqulluu waaqayyoo, hafuura waaqayyootiin inni mataan isaa waaqayyo waan ta'eef otoo waaqayyoon jireenya amanaa tokkoo gaggeesse obboloota koo. Maaliif hafuura qulqulluu jechaan waaqayyo jechaadha waan ta'eef. Otoo waaqayyoon jireenya amanaa gaggeesse dhuunfaa keetti badiin chaalenjiin jireenya kee keessa jiru maalidha? Galma ga'uu dhabuun jireenya kee keessa jiru maalidha? Otoo hojjettu, otoo kaattuu jijjiiramni jireenya kee keessa dhabame maalidha? Dhuguma hafuura waaqayyoo guyyaa guyyaan si gaggeessa, na gaggeessa, nu gaggeessa. Amantoota guutummaa addunyaa keessa jiran dhuguma hafuura waaqayyoo gaggeessa. Kanaaf mucummaa keenya kanaan warra mirga hafuura qulqulluun gaggeeffamu arganneerra jechaadha. Mirgicha arganneerra, mirgichi nu kennameera battala amannetti. Garuu akka barbaachisutti nu keessatti parsantii 100% aktiif ta'ee hin jiru. Guutummaan guututti hin gaggeeffamnu jechaa ta'uu hin taane ni gaggeeffamna garuu akka malutti, akka barbaachisutti. Oolmaa keenya guyyaa guyyaa waaqayyo akka nu gaggeessu ta'uuf ka'uu keenya, taa'uuf ka'uu keenya, ba'uuf galuu keenya, nama jidduutti kophaa keenya yeroo deebinu waaqayyo akka nu gaggeessu. Maaliif warri waaqayyo isaan gaggeessu obboloota koo badiitti hin kennaman, kisaaratti hin kennaman, nyaatamutti hin kennaman, afaan bineensatti hin kennaman, hin oolu. Kanaaf egaa har'a kan ilaalle inni arfaffaanii ijoollee waaqayyoo ta'uun keenya jennee tokkoffaa mirga fayyuu keenyati jennee lammaffaa ilmaan isaa mirga ta'uu keenyati jennee sadaffaa bu'uura amantii fi waaqayyootti amanuu keenyati. Kunis immoo abdii ulfinaa gara fuulduraati jennee arfaffaa irratti immoo har'a kan kaasne waaqayyoo waa'ee mucummaa keenya hanguma turru sirriitti hubataa akka deemnu barbaada. Kanaaf immoo kan nu gargaaru hafuurri qulqulluun nu keessa jira kan mucummaa keenya nutti himu jennee mucummaa keenya kanaan immoo tokkoffaa mirga abbaa jennee waammachuu hafuura isaan arganneerra jennee afur qabxii tokko. Afur qabxii lama jalatti immoo mirga hafuura qulqulluun gaggeeffamu arganne. Mirgi nuu kennameera garuu sirriitti jireenya keenya keessatti aktiveet akka ta'u miira keenya keessa gorsa namoota akka sagalee waaqayyootti hin taane irraa fagaachuu qabna jechaadha.
Barsiisa bara kana miidiyaa hawaasaa keessa bookkisu namoonni miiran bookkisu bara kana. Biblical foundation qaban baay'een isaanii hunda jechuu koo miti. Abboonni jiru, warri bilchaatan, warri dhugaaf jiraatan, warri barsiisa sirrii barsiisan jiru, dargaggoonni jiru, abboonni jiru, shamarreen, dhiirri, dubarri jiru, haadholiin jiru. Garuummoo akkasuma hattoonnis jiru obboloota koo. Barsiisa sirriidhaa kan nu cabsan. Inni shanaffaa fi inni dhumaa har'a kan ilaallu inni shanaffaa fi inni dhumaa ijoollee waaqayyoo ta'uun keenya inni shanaffaa fi inni dhumaa kan guyyaa har'aa ilaallu karaa abbaa kan ifatamnuuf ijoollee isaa waan taaneef isa gammachiifne akka jiraannuufidha jecha. In ifatamna mooraa tokko tokko. Abbaan tokko ijoollee isaa gaafa guddisu waan hin taane gaafa hojjetan yookaan ibidda wajjiniin gaafa taphatan gaafa argu in ifata, in rukuta. Jibbee miti bara kana kiristiyaan ifatamuu hin barbaadu. Hin barbaadu. Siif ta'aa qofa barbaada. Sammuun isaa kan itti himu, hafuurri isaa kan itti himu, keessa isaatti waan hubatu, cubbuun jireenya isaa keessa utoo jiru, utoo beeku gaafa ifattan hin barbaadu kiristiyaanni bara kana. Maaliif? I don't know. Naan galu. Hafuurri qulqulluun utoo isaaf dhugaa ba'u, literaalii dhuunfaa isaatti wanti ittiin cinqamu utoo jiru, dadhabbiin laaqii cubbuu keessa utoo jiru, deebi'oo jettaniin bara kana kiristiyaanni hin barbaadu. Ergaa Yohaannis duraa boqonnaa 4 lakkoofsa 17 hanga 19 dubbisa. Ani garuu Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 6 hanga 7 fi lakkoofsa 11 dubbisa. Ibroota boqonnaa 12. Ibroonni boqonnaan 12 lakkoofsi 6 akkaf jedha. Gooftichi nama jaalatu barsiisuuf in adaba. Otoo hin adabamin obboloota koo akka barbaannetti jiraannee mootummaa waaqayyoo irraa cinnee garba ibiddaatti darbatamuurra adabamnee qixaaxamnee mootummaa waaqayyoo dhaaluu wayya harka 100, harka 1000, harka miiliyoona tiriliyoona. Iddoo raammoon isaa hin dhaamne dhabe, iddoo ibiddi isaa hin dhaamne, iddoo sakandii tokkoof boqonnaan hin jirre garba ibiddaa. Ani amanaan akkamitti akka hubatu hin beeku. Gooftichi nama jaalatu barsiisuuf in adaba. Nama akka ilmaatti fudhatus in reeba. Namatti tolame sagalee waaqayyoo. Isinis barsiifamuudhaaf adaba kana obsaan danda'a. Waaqayyo wanta ilmaaniif godhamuun ta'u isiniif hin godha. Ilmi abbaan isaa barsiisuuf hin adabne immoo isa kamiree? Lakkoofsa 11 akkas jedha. Adabni barsiisuudhaaf kennamu yeroo sanaaf kan nama gaddisiisu malee kan nama gammachiisu fakkaatu. Booddee garuu warra itti baraniif ijaan godhata. Ijji sunis kan nagaa fi kan qajeelinaa in ta'a. Cubbuu hojjettee, yakka hojjettee, laaqii jireenya cubbuu keessa deddeebitee, laaqii cubbuu keessa baatee galtee deddeebinee gaafa sana obboloota koo waaqayyoon dhufee gaafa nu qixaaxu, gaafa nu adabu, gaafa maddeeshii dhufee nu shonxooxu. Dhumni isaa gammachuudha, dhumni isaa nagaadha, dhumni isaa qajeelina, dhumni isaa mootummaa bara baraati. Gaafa si ifatu hin gaddin. Maal hafuurri qulqulluun keessa keetti sitti dubbata, cubbuu keessana, dadhabbii keessana isa keessatti akka si dhiisu maaliif eeyyamta? Gaafa si adabu. Namoonni bara kana obboloota koo kaleessa waldaa keenya dargaggootaan kan qophaa'e konferansii ture barsiisa baricha zamanan waajuu yookaan baricha deebisaati harka keessan keessa galfadhaa booji'aa mata duree jedhuun paastariin tokko nu barsiisaa tureeti. Achi keessatti maal kaasee bara kanaa jedhe namoonni gaa'illi isaanii kan diigame baay'eedha jedhe. Harki caalu kiristiyaanaa jedhe
akka Finfinneetti parsantiin caalu hiikuu irratti jedhe. Namoonni bara kana obboloota koo bu'uura sagalee waaqayyoo isa ta'e gaafa gaa'ela diganii waan fe'an godhan isa fe'an faana jiraatan gaafa daandii gadhiisan gaafa cubbuu keessa galan gaafa hin kadhanne gaafa hin dubbifne gaafa hafuura qulqulluun hin gaggeeffanne gaafa yaada foon isaaniitiin gaggeeffaman gaafa san dhufee waaqayyoon sagalee isaatiin gaafa isaan adabu gaafa isaan ifatu deebi'i karaa koorra jirtu gaafa isaan hin jedhu hin barbaadan amanaan hin barbaadu bara kana. Ani amanaan akkamitti bara kana akka yaadu hin beekan. Gaafa garuu hin ceeta siif ta'a galma geessa gaafa jettaniin ameen jedha. Isatiif waaqayyo beektu sana raaree cubbuu keessa too jirtu akkamitti ceeta. Ce'uu jechaan maal jechaadha obboloota koo. Ce'uu jechaan mucummaa keenya kabachiisuu jechaadhame qulqullummaan jiraachuu jechaadhame hafuuraan gaggeeffamuu jechaadhame yaada waaqayyoo keessa jiraachuu jechaadhame. Maleemmaa uumama irratti baranneerame si'a jalqabaatiif lubbuu ajjeesuun kan beekamu qaayaan himee fuuldura waaqayyooti gara baha edan deemee jedhame gara baha Iraan ammaa jechaadha. Achi deemee gaa'ela dhaabbatee jedha. Mucaasaa jalqabaa Henoosh ture jedha. Maqaa Henoosh sanaan magaala ijaaree jedha. Achi keessa warri muuziqaa rukutan turanii jedha. Warri tumtuu jedhan sibiila warri tuman kun turanii jedha. Magaala ijaaree jedha. Obboloota koo waaqayyo malee ce'uun jedhamu. Otoo waaqayyo dammaqi cubbuun balbala keerra dhaabbatee jira jedhuun obboleessa isaa urfaatti baasee ajjeese fuuldura waaqayyooti bahee gaa'ela dhaabbateera. Magaala ijaareera. Muuziqaa warri taphatan turan sanyii horateera. Waaqayyoo malee namni jiraachuu danda'a obboloota koo. Jireenyi isaa dhumaa garuu ibidda. Lachuu waaqayyoo gaafa uumu Abeelis Qaayelis waaqayyoon gaafa uumu Abeelis aarsaa sirrii jireenya sirrii akka dhiyeessu Qaayaanis aarsaa sirrii jireenya sirrii akka jiraatu kana ture kaayyoon waaqayyo. Kana gaarummaaf uumee kana gadheef hin uumne waaqayyo. Baay'isawii seexanallee waaqayyoon gaafa uumu obboloota koo jalqaba seexanni ergamaa ture. Hundumtuu gaarii ture waaqayyo gaafa uumu. Kanaafuu aadammaqu. Amantii keenyaaf gatii guddaa kenninu aarsaa kaffalamuu qabaa kaffallu. Beela'uu miti, tuffatamuu miti, ari'atamuu miti. Lubbuus gaafa ta'uu ta'e fayyina keenyaaf iddoo haa kenninu. Egaa torbeettaan immoo kutaa 15 in ilaalla yoo waaqayyoon eeyyame. Har'aaf asuma irratti goolabna. Egaa shanaffaarra kan ilaalle karaa abbaa kan ifatamnu ijoollee isaa waan taaneefi isa gammachiifne akka jiraannuuf waaqayyoon nu adabaa jennee samaraayize gaafan isinii godhu ijoollee waaqayyoo ta'uun keenya mirga guddaa fayyuu keenyati. Ilmaan isaa mirga ta'uu keenyati. Bu'uura amantii fi waaqayyotti amanuu keenyati. Isa qofatoon zaan immoo waaqayyoon waa'ee mucummaa keenya hanguma turu sirriitti hubataa akka deemnu barbaada. Kanaaf immoo kan nu gargaaru hafuurri qulqulluun nu keessaa. Kanaaf hafuurri qulqulluun nu keessa jiru kun immoo mucummaa keenya nuuf dhugoomsa. Mucummaa keenya kanaan immoo mirga abbaa jennee waammachuu hafuura isaan arganneerra. Mirga hafuura qulqulluun gaggeeffamu arganneerra. Inni shanaffaan karaa abbaa kan ifatamnuuf ijoollee isaa waan taaneef isa gammachiifnee yaada isaa keessa akka jiraannuufidha jechaadha. Egaa torban itti aanu immoo asuma 5 jalatti wantoota ijoo ta'an muraasa kaasnee ilaalla jechaadha. Wantoota ijoo ta'an 2 ilaalla shanaffaa kana jalatti. Egaa waaqayyo abbaan gaafa ijoollee isaa nu taasisu kaayyoon inni olaanaa fi ijoon bara baraan akka fayyinuuf jechaadha. Sababbii inni nu adabuuf inni tokko isa kana. Isa kanaadha. Isa kana immoo bal'inaan torban itti aanu kutaa 15 ilaalla. Ayyaanni waaqayyoo, araarri waaqayyoo, gargaarsi waaqayyoo gola jirtan, mana jirtan, iddoo haala jirtanitti ibiddi hafuura qulqulluu hunduma keessan faana haa ta'u. Dhugaa kana beektanii dhugaa kana keessa jiraachuu akka isin hin dandeenyeef kallattii adda addaatiin gola jirtanitti, haala jirtanitti, mana jirtanitti inni isin gaadu
Ergamaan dukkanaa garuu maqaa Iyesuus Kiristoosin jireenya keessanirraa, naannoo keessanirraa, mana jirtanirraa, maatii wajjin jirtanirraa, biyyaaf gola jirtanirraa maqaa Iyesuus Kiristoosiin kan qabame haa ta'u. Ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Iyesuus Kiristoos dhufuuf obboloota koo balbalarra jira. Kanaaf warri raftan dammaqaa. Warri tokkicha amaneerra rakkoo hin qabu. Maal rakkoo qabattanii qoosadhaan jiraattan dammaqaa rakkoo qaba. Wanti bareedu hundumtuu hin nyaatamu. Wanti ijatti tolu hundumtuu hin nyaatamu. Miidiyaa hawaasaa kana keessa wanti namoonni hojjetan hundumtuu sirrii miti. Namoonni tokko tokko yeroo tokko paastarii Kalliinoo akkana godha miti akkanan godha akkasii miti obboloota koo. Bu'urri kee ana miti. Bu'urri kee tajaajilaa miti. Bu'urri kee macaafa qulqulluudha. Bu'urri kee Kiristoos isa dhiiga dhangalaasedha. Akka hordoftus caafanni qulqullaa'aan kan dubbatu Kiristoosidha. Macaafa qulqulluudha. Namoonni amma macaafa kana qulqulluu kana hordofanitti kan isaan hordofuu qabnu. Hanga sanan hordofnetti garuu eenyumaa hin taane. Maaliif bulchaa addunyaa guutuu kanaa hin taane? Adda bahi. Adda bahi. Hundumtuu Waaqayyoo gadi. Hundumtuu sagalee Waaqayyootiin jajji ta'a. Hundumtuu sagalee Waaqayyooti. Eenyumtuu addunyaa kanarratti potential person kan jedhamu kamuu sagalee Waaqayyootiin jajji ta'a. Sagalee Waaqayyoo hordofi. Sagalee Waaqayyoo keessa jiraadhu. Sagalee Waaqayyoo hubadhu. Sagalee Waaqayyootiin discipline of godhi. Sagalee Waaqayyootiin of gaggeessi. Dhumni kee akka bareeduuf, garba biddaati akka ooltuuf, fayyinni kee akka sirkaan fudhatamneef dammaqi. Ati isuma dhageessuma kanum keeti kan nama biraa miti ergichi. Kanuma kee isuma dhageessu, isuma dhageessu. Ayyaanni araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Torban kun torban hubannaa, ogummaa, sagalee Waaqayyootti dubbiftan, hafuura qulqulluutti gaggeeffamtan, wangeela warra dukkana keessa jiranitti torban itti himtan isiniif haa ta'u. Eebbifama.